Baguma dhaabni tokko qawweedhaan maaliif dhaabni qawweedhaan akkuma EPRDF duraanii akkuma Shaabiyaa Eertiraadha aangoo san qawweedhaan tiifachuuf itti dirqama. Amalli gaaraa dhufuus akkasi. Uummanni Oromoo immoo waan nama gammachiisu if bilisoomsee dhaabotaas bilisoomsee nullee bilisoomsee biyyatti galche. Kanaaf jaarmoonni Oromoo deddeebi'anii itti yaadu qaban. Anaaf akka kiyyatti amma ardiin siyaasaa bal'attee jirti. Nagaan barreessuun, nagaan dubbachuun, nagaan gurmaa'uun, dorgomuun ni danda'ama jeetiin dhibbaa fi dhibbatti amana. Aangoodhaaf dorgommii karaan banaadha. Qawweedhaan fudhee kaardiidhaan yoon kore kaardiidhaan amata shan booda na buusan jee warra sodaatu qofaatu gara qawwee deema malee kana booda uummanni Oromoo qawwee ijaanuu arguun qabu maarashaa qofa. Karoora kiyyaan uummata kiyya qabsootti kakaasaadhaatiin ture. Manni hidhaa afaan Oromoo akka dubbatu irratti qoosuun ture. Sababa saniin bashannansiisaa ittiin barsiisuudhaan ture. Bilisummaa yoo jennee ni hidhamnaa ni duunaa kana barsiisuudhaan ture. Ammoo kanatti aansee maas diinni keenya guddaan hiyyummaadha. Hiyyummaarra duulu akka qabnu uummata kiyya ogummaa kiyyaan barsiisuu kana kan irratti xiyyeeffadhu. Kana bira dabree nagaa isaa akka eegu waan isa harka gahee kana akka ifa harkaan baafne sodaa takkaan qaba. Sodaan tiyya maali? Oromoon irra naannoo isaa bira dabree Itoophiyaa bulchaa. San bira dabree Afrikaa talii jira. Carraan tun yoo nu harkaa baate tarii nama aangoon Oromoo harkaa hin baatu ta'a. Walii wanni if duuba deebi'aa hin jiru. Aangoon Itoophiyaa tun ammoo ammaan tana yoo Oromoon ifirratti tiisu baatte nu harkaa baate. Daftee immoo nu harkatti hin deebitu. Aangoo sallachuu waliin qabachuun immoo faayidaa isiin qabdu agarreeti jirra. Aangoo Oromiyaa barra wayii ta'eefuu qabaachaa ture waggaa 27 kanaas. ODP'n takka OPDO'n dur qabaachaa ture. Eega OPDO'n gara uummata keenyaa deebi'ee jee murteeffatillee waan silaa godhuu qabu godhuu hin dandeenye. Hacuuccaa gubbaarra jirtu. Aangoo bakka lamaaniituu qabachuun guddina keenyaafis nuuf haqa amma immoo nu barbaachisa aangoon lamaan tun. Yoo nuti wal afaan garagalle immoo san dhabna. San dhabuun immoo hasaaraa guddaa keessa nu galchiti. Kana uummanni keenya beekuu qaba, eeggachuu qaba. Carraan tun nun dabriniin dhaamuu barbaada. Haalaaf amalaa fi bifa teetirra jaalala dhugaatiin